ilma margu ganama argu jedham Oromoon gaafa dubbatum Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa miidiyaa hawaasummaa irratti dhimmoota waayitaawotaan irratti yaada isaanii ibsachuun beekamuun gargaarsa namoomaanis daran beekamuun loltuu abaa'oo barsiisaa amantii gargaarsa namummaa bu'aa ba'ii jireenya isaanii akkana nuuf qoodanii turanii egaa guutummaa isaa kunoo qabannee isiniif dhufneerra hanga xumuraatti nu hordofaan affeerraa keenyam akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting warri maatii keenyan ta'een ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qabdannuuf ka'a share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Manzummaa yookaan bifa faaruutiin islaamummaa barsiisuudhaan kan beekaman akkasumallee qabsoo Oromoo walleedhaan utubaa kan turan Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa waa'een sabummaa fi amantii kootii dirqama abbaa kiyyarraa dhaale waan ta'eef galfata inyaadhu jedheen itti ciichee jira jedhum imala aartii wayita qabsoo bilisummaa Oromootti makaman akka galan kan dubbatan Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa hanga ammaatti manzummaa afaan Oromootiin kaasettaa fi PCD qopheessuu dubbatum ergoowwan amantii islaamaa dabarsuun cinaatti Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa waa'ee jiruu fi jireenya uummata Oromoos manzummaa isaanii keessatti hojjetaniiru. Godina Jimmaa aanaa Gummaatti bara 1965 keessan dhaladhe jedhu Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa guddinni koo baadiyyaa yoo ta'u dhiibbaa jireenya narra gahaa tureen barnoota koo alaan hordofuu hin dandeenye kutaa tokko hanga afurii achuma bakka dhaloota kiyyattan baradhe kutaa jeeffaa magaalaa Jimmaattan baradhe magaalaa Jimmaa ergan takkaa jiraadheeti booda gara magaalaa Finfinnee deemeen achitti kutaa 7-8 baradhe magaalaa Finfinneetti galee maatii horadheen barachuu dadhabee addunyaa barnootaa keessaa yeroo simbee jedhu Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa. Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa gara hojii aartiitti akkamiin seenan kan jedhuufi ani ijoollummaarraa jalqabee hawaasa quuqama sabaa qabu keessattan guddadhe abbaan koo baalama abbaa isaaniirraa fuudhanii natti dabarsanii tokkoffaa waa'ee sabummaa kootiiti inni lammaffaan ammoo waa'ee amantii koodha naannoo anitti guddadhetti lachanuu mootummaadhaan akka yakkaatti ilaalamaa ture garuu lachanuu silaa mirga uumamaan namaaf kennamedha kanaafuu quuqamuurraa kan kee qabsaa'an ture jedhum sina qabsoo Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa akkas ture akka lakkoomsa Itoophiyaatti bara 1983 wayita mootummaan dargii kufee adda waa'in aangoo qabatu mormiiwwan geggeeffamaa turanii isaan keessaa ani dhaaba saba Oromoof qabsaa'u adda bilisummaa Oromoottan makame leenjii marsaa 24ffaa magaalaa Aroo Wanciittan leenjifame sanaan booda lola hedduu keessatti hirmaadheera ergasii qabame yeroo dheeraadhaaf mana hidhaan ture ta'us garuu qabsootti nan ciiche dirqama abbaan koo natti kenne akkamiinan baa kan jedhu baay'ee na dhiphisaa ture jedhu Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa. Bifa walleetiin qabsoo utubuu keessatti adda bilisummaa Oromoo keessatti bifa walleetiinis qabsoo fi gumaachaa tureera. Waldaa Mancaa fi Tuulamaa as magaalaa Finfinnee keessa ture keessatti namoota bebbeekamoo waliin hojjedheera. Obbo Alamuu Qixxeessaa, Obbo Baqqalee fi Dr. Gammachuu Magarsaa fa'aa dabalatee namoota waldicha hoogganan waliinan ta'uun dhimma aartii irratti xiyyeeffadhee hojjedheera. Bifa walleetiin bifa walalootiin waa'ee qabsoo cimsuu erga sabaa kanaaf dabarsaan ture. Hawwisoo baandii bilisummaa keessa galuunis sirbeera jedheera. Ergasii haallis jabaatee saayiban kiyyaa na biraa deemanii ani immoo godaansaa fi sammuu na hin eeyyamuu dide jiraadhee akkan itti jiraatan yoo daa'ima hin barsiisin godaanee godaanuu dhaloota barsiisuun narra hin turre booddee gaafan qofaatti afus an aartii hin dhiisne inuman gungumam maaliif jennaan aartii tuuna hin dhiisu utuman dhiisellee namni aartii baree akka maraachuu ta'a yoo aartii dhiise jedham Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa. Amantiidhaa fi eenyummaa Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa barsiisaa amantii ta'anis garuu quuqqaa saba Oromoo kaasuun wayita dubbatan dhaga'amu manzummaa ittiin beekamanii fi barsiisa amantii keessatti rakkoo hawaasaa kaasuun beekamu amantiin islaamaa eenyummaa koo kannaaf kabajuu fi kannaaf keessummeessu waan ta'eef filadhe jedhum of ta'uu fi eenyummaa ofitti amanuun akkaataa amantii isaaniitti yookaan amantii islaamaa dhimma deeggaramu ta'us kaasanim yoon of ta'een eenyummaa nama kaanii kabajee waliin jiraadhaam kun immoo duudhaa amantii koodhaam bara adda bilisummaa Oromootti makaman irraa kaasanii dhimma mirga Oromoof dubbachuurraa duubatti hin jenne kan jedhan Ustaas Raayyaan amantii kana na harkatti hin balfine waan qabuufan itti ciichee hafe jedhanim.
jiruu fi jireenya uummata Oromoo mazummaadhaan ibsuu keessatti akkas jedham. Uummata keenya keessa deemee wayitan ilaalu rakkoo hedduun argam. Rakkoolee hedduu mataatti baadhatee jiraata. Gaariin ni godaana kan qeerraa buqqaa ani immoo kana dhiisee darbuu hin dandeenye. Uummata sagalee hin qabneef sagalee ta'uun akka rakkoonsaa hubatamuuf jedheeni waa'ee buqqaatotaa fi baqattootaa wayitan hojjedhu hedduu natti tola. Keessattuu wayita lammiilee Oromoo naannoo Sumaalee irraa buqqaan godina Baalee aanaa Saawwennaa jiran deemee ilaalee baay'een gammade. Hawaasa waan nyaatuu fi waan dhuguu hin qabne qoricha hin qabne wayitan waan naaf danda'amu hiixadhe hedduun gammade. Waqtii Ramadaanaa keessa hawaasa harka qalleeyyii gargaaruunis hedduu na gammachiisa. Hundaa ol ammoo wayitan hawaasa keenya gidiraa fi baqaa fi buqqeensa keessa jiruuf sagalee ta'uu koo baruu hedduun gammada jedhu Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa. Namoomaan nama gargaara kan jedhu Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa dhalli namaa kamiyyuu yoo beelee yoo rakkate yoo godaane baqate gargaareefuu ilaagaan kamuu jiraachuu hin qabu amantii jedhu qabu. Hawaasa keenya kan buqqeef kan godaane keessaa deemee ilaaleeram. Maaltu rakkoo kanaaf akka saaxiles nan beekam. Namoota akkasii gargaaruuf amantiin ulaagaa ta'uu hin danda'u ana biratti jedhanii namoomaan nama gargaara malee amantii miti. Amantiin koo akkan dhala namaa gargaaruuf na ajaja malee akkan amantiidhaan qoodee nama gargaaru na hin ajaju. Rakkoon godaansaa fi qeerraa buqqoo uummata Oromoo mudatee jiru hanga ammeenyasaa xiyyeeffannaa hin arganne kan jedhan Ustaas Raayyaan haalli kun yeroo hunda irribana dhorka jedhanii Oromoo ta'ee namni amantii ani hordofu hin hordofne amantiirraa kan hafe waan hunda na biraa qabam. Namoomaa sabummaa idda lafaa fi lafee na biraa qaba jedhu Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa. Egaa maddi keenya BBCdha.